Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Jaarraa Miidiyaa bakka irra deebiin gara chaanaalii kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Har'a oduu durii waadaa leencaa jedhu isiniif qabatee dhiyaadhee jira. Na wajjin tura. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bara wayii adamsituun tokko lafa diriiraa bosona keessa jiru osoo deemuu jiru sagalee bu'ichaa abdii kutannaa of keessaa qabu dhaga'e. Naanna'ee sagaleen sun kan eenyu akka ta'e barbaade. Leenci jabaan tokko boolla gadi fagoo keessatti qabamee jira. Maaloo na gargaari jedhee kadhate leencichi. Dabalees akkasii hin miine waadaa siif gala jedheen. Adamsichis sodaatee duubatti deebi'e. Garuu leenci waan garaa isa nyaateef deebi'ee damee jabaa tokko gadi buuseef. Leencichis muka jabaa san qabatee ol ba'e. Leencichi akkuma bilisa ta'een biyyee ofirraa dhadha'ee ani beela'eera jedhe. Dabalees ati immoo nyaata naaf mijatuudha jedheen. Yoo kana garaan adamsituu rifate. Hollataa garuu bara akkana hin miine waadaa naaf seentee jirta jedheen. Leencichis sagalee guddaan kolfaa gadhiise. Leenci beela'ee waadaa hin eegu jedheen. Osoo adamsituun abdii kutatee har'a nyaatame osoo jedhu kocaan dulloomtuun takka marga guddaa keessaa gadi baatee maal asii rakkootu jira jettee gaafatte. Adamsituun dafee haala jiru ibse. Kocaan sunus fuula ishee rukutaa gara leencatti garagaltee. Ati boolla keessatti qabamtee jedhee hin amanu. Ati baay'ee guddaa waan taateef keessaa utaaltee baate jedhee amana jette deebitee. Leencis lakkee ani boolla keessatti qabameera. Adamsituu kanatu na oolche jedhe. Kocaan irra deebitee ani kana hin amanu. Mee akkamitti boolla keessa akka turte natti agarsiista? Na mirkaneessita jetteen. Leencis of mirkaneessuuf fedhii guddaa waan qabuuf utaalee boolla sanatti deebi'e. Kocaan gara adamsisuutti garagaltee hamma dafii deemi achitti sadiisii jettee tuttutte. Adamsituun sunis kolfee kocaa san galateeffatee leenca san kiyyutti dhiyeessee deeme jedhama. Seenaan waadaa leencaa jedhu kun waan hedduu nu barsiisa. Ogummaa fi amalaan yaaduun balaa irraa lolchuu akka danda'u nu barsiisa. Akkasumas amaanaan ogummaadhaan kennamuu akka qabuu fi jechoonni kofti yeroo hundaa amanamummaaf wabii akka hin taane nu yaadachiisa. Waan nu wajjin turtaniif galatooma. Like, share gochuu hin dagatinaa.